Hidayah Production. بسم الله الرحمن الرحيم. إرغان كن دلوتا كليسا إرّا ورجاء الرّا برؤلان تما مسلما إرّا غرا دلوتا غدا أما تكن إرغميدا. جارا درا كيس إفاجني سمي في دچي إرّا واتين ترى ترّي وما ربي تتيه فتا ترّي akkaataa dachee fi samiin ittiin uumamte akkaataa uumaan ittiin socho'u qur'aanatti gargaaramnee barnoota rasuulaa irraas waa fudhannee hanga waa beekneen ummata barsiisaa turre. Ummanni kaafiraa kun jaahiluma homaa hin beekan ture. Qabeenyas baay'ee qabaachuu baannu beekumsi nuyi ummata muslimaa kana bira waan tureef galaana qaxxaamuranii waan qaban fe'atanii nu bira dhufanii mana barnootaa keenya Bagdaad Andaluus fa'a ture dhufaa nu biratti baratu ummanni wallaalaan. Qorannoo saayinsii jireenya hawaasaa siyaasaa herreegaa waan dachiin alaa kan hawaa keessaa nutu qoratee warra Awurooppaa fi Ameerikaa barsiisaa ture. Hayyoonni isaanis barattoota keenya turan kan akka Galiilii fi Niwutan nurraa waa akeekaa turan. Hiriyyaa keenya kan Iraan Ibnu Siinaa irraa baayolojii, Ibnu Khaldun irraa ikoonomiksii fi sooshaalookizhin, Ibnu Ahmad al-Buruuniin ammoo gama herregaatiin goota keenya. Abbaas Ibnu al-Firnas osoo fiiziksii qoratu yoom rafee bulee. Kuni seenaa bara keenyaati. Silaa bara keenyatti nuti hayyoonni islaamaa kuni waa barannee qorannee barsiisuu baannee walumaa galatti saayinsii fi teknooloojii wanti jedhamu yeroo kanatti addunyaa kana irra hin jiraatu ture. Waa'ee keessanis dhageenyee jirra. Wayii dhaloota bara keessanii warra jaarraa 21ffaa wallaalaa taatanii barnoota irraa fagaattanii warra dhihaataniin durfamtan nuun jedhanii. Barnoota ammayyaa qorannoo saayinsii akka waan haraamaatti ilaaltu. Mana barnootaas kan deemtan maatiin isin ergeef qofa. Saniyyuu ceemmaa akka mana hidhaatti jibbaa deemtu. Wayii xaarii bara keenyaa. Wayii ifaajee hiriyyoota kootii siree teenna dhiisnee hirribarraa fagaannee boqonnaan wal dagannee kan barnootaaf jennee waan qabnu wareegnee barnootaan fagaanneef silaa isiniif bu'aa buusuuf ture. Warri nu boodaa itti fayyadamtanii islaamummaaf bu'aa buustan jenneeti. Yoo ifaajeen teenna warra kaafiraatiin nurraa dhaalamte, yoo kitaabileen kenna laayibrarii warra Ameerikaa fi Yuuroop galanii isaan irraa barataa islaamummaan kan haleelanii silaa nutis hin qorannu ture. Dhaloota nurraa dhaalee addunyaa ifaa islaamaan ibsu isin seene ture. Akka isin gadaantummaa fudhattanii barnoota irraa fagaattanii saayinsii fi teknooloojiin, baayolojii fi keemistiriin, fiiziksii fi herregaan akka keessummaa taatan hin tilmaamne ture. Nutis uffata bareedaa uffannee hirriba nama quubsu rafnee yoo feene waan nutti himan barannee yoo feene dhiisnee jiraatuu ni dandeenya ture. Osoo haala isin keessa jirtan kana Ibnu Siinaa, Ibnu Khaldun, Abbaas Muhammad al-Idriis al-Buruuniin faati dhagahanii maaluma isiniin jedhu laata? Isiniif boo'u moo isinitti kolfu? Ayyi nuti bara keenya kan barannee qorannee barsiisneef isinii warra nu booda dhufu kanarraa ba'aa hir'isnee hojii isinii salphisnee dhaloota fooyya'aa nu caalu uumuuf ture. Keenna kaayyoon isa kana ture. Isin hoo dhaloota isin booda dhufuuf maal gumaachaa jirtu? Kitaabileef beekumsa moo gadaantummaaf salphina? Laayibrariif kutaa qorannoo moo siree mijataaf teessuma ciisichaaf tolu? Ba'aa irraa salphisaa jirtu moo ba'aa itti dabalaa jirtu? Dhaloonni isin booda dhufu isin galatoonfachuuf jira moo isin komachuuf jira? Isin hoo maal dhaalchisaa jirtu? Salaamun alaykum.
Hidaya Production.